Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii hundi keessanuu nageenyi fi araarri jaalalli waaqa lafaa fi bakka jirtanitti kallattii hundumaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee tokkotti nagaadha. Isinis immoo bakka jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Warroonni YouTube kootii haaraa taatan subscribe naa gochuudhaan maatii naa ta'a. Warroonni immoo maatii koo taatan video ko share like na gochuun dagatinaan isiniin jedha. Egaa kanatti aansee dhaamsin isiniif qabu warroonni YouTube haaraa jalqabdanis ta'ee warroonni YouTube keessa isiniif guddatee jiru nu warra xixiqqaa lafaa dhufaa jiru kana warra maatii hin qabne kana video keenya share nu godhaatiin jajjabeessa. Maaliif wal jajjabeessuun aadaa keenya waan ta'eef share nu godhaatii nu jajjabeessan isiniin jedha. Warri immoo maatii keenya hin ta'in maatii nuuf ta'a. Ofii keessaniifis emailii qabattanii yoo subscribe nu gochuu dadhabdan warroota emailii qabaniif share nu godha. Egaa kan isiniin jechuu barbaada warri YouTube akkuma kootii haaraa banattanii jalqabdanii mootu jabaadha haruma kanaa itti dhufaa. Keessa isaa YouTube akka itti hojjetan baay'ees beekuu baannu dhawaatumaan barra warrootuma hojjetanii guddatan bira gaafannee tooniin isaanumarraa barra waan ta'eef abdiin kutina jabaadhaan isiniin jedha. Warroonni immoo akkuma kootii mana madaamii keessa jirtan haalli isinii mijatuu dhabuu danda'a. Yeroo viidiyoo itti hojjettan dhabamuudha danda'a. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha. Jabaatan malee jabaan nyaatanii jedhanii ture. Har'a yoo jabaannee obsinee hojjennee borummootu bu'aa bayii kana hunda keessaa dabarree guyyaan gammannus ni dhufa waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a jabaadhaan isiniin jedha. Baay'een keenya kan argamnu mana namaa keessatti waan ta'eef homaa mitiin aarinaa obsa qabaadha. Namni obsa qabu waan baay'eetti ba'a waan guddaatti ba'a waan ta'eef aarin isin hin barbaachisu. Hojii keessan jabaadhatee hojjedha. Ani maalifan akkas ta'e, ani maalifan shaqaalaa ta'e, maalifan biyya kiyya keessatti hojjedhee toonne hin jijjiiramne, maalifan biyyaa bahee jettanii hin gaddina. Nama lubbuudhaan jirutti waan hunda arga waan ta'eef tokkoffaa Waaqayyoof galata galchaa. Lubbuudhaan jiraannee bu'aa bayii baay'ee kana arguun waan tokko waan lubbuudhaan jirruuf agarre jechuudha. Namni lubbuudhaan hin jirre immoo kanaayyuu hin argu. Kanaaf abdiin kutinaatiif jabaadha. Ni beekna waan ta'eef jireenya mana ormaa numa beekna hundi keenya. Warroonni biyya arabaatti argamnu hojii biyya arabaa numa beekna. Rafnee hirriban argannu. Beelofnee yeroo beelofnetti nyaannu. Dheebonnee yeroo dheebonnetti waan dhugnu arganneeti miti. Kana hunda dandeenye kanarraan immoo maatii keenya gargaarre. Wanti hojjennes walitti nu qabamuu dide yeroo nu harkaa bittinnaa'u ni dhufa hin jira jechuudha. Kanas maaliif akkana ta'e maaliifan nama gargaara nama gargaaruu baadde sila har'a of jijjiiree waan guddadha jettanii hin gaabbina. Waan namaa gootan tokkoof hin gaabbina. Maaliif fayyaa qabaattee qabaannan namaa goote waan ta'eef takka ofitti hin gaddin. Har'aati miidhamtus har'aati kaayyoo keetiif lapheen kee cabus boru guyyaan ati gammadu ni dhufa jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan sammuu keenya eeggannee fayyaa keenya yoo qabaanne waan hundaa hojjennee toonii argachuu dandeenya. Namni fayyaa qabu waan baay'ee arga waan ta'eef jechuudha. Oduu fayyaan jiraatu baate wanta agarre kanayyuu hin agarru. Oduu lubbuudhaan jiraatu baanne hin arginu jechuudha. Maaliif namni lubbuudhaan jiru jireenya lafarraa qorumsa baay'ee qaba waan ta'eef jireenya lafarraa kana immoo dabarsinee obsaan dabarsinee boru guyyaa gammachuu argina jechuudha. Kanaaf abdiin kutina jabaadhaan isiniin jedha. Kanaaf nanaasaan jedha yeroo baay'ee daa'iman guddisas waan ta'eef nanaasofsiistu. Yoo nani kaameraa banadhe kaameraa dhuftee na jalaa cufti. Yoo nani dubbadhe nanaasofsiistu. Kanaafan waan haasa'u dhabeeti miti gorsa baay'een qaba. Maaliif namoonni akka kootitti miidhamaa jiran baay'eetu jiru waan ta'eef isaaniif
ani gaa miidhame bira darbe waan ta'eef kanan keessa darbe san ofitti deebi'ee aaroo loontaan barumsa dabarsuu hin danda'a waan ta'eef namni na duuba jiru sun immoo narraa barata jechuudha. Kanaaf waan haasa'u baay'eeman qaba waan barumsa isinii dabarsu baay'eeman qaba yeroon haasa'uun hin arganne maaliif kanan jiraadhu mana ormaati kanarraan daa'iman guddisa waan ta'eef daa'imni na haasofsiistu. Inna kanaaf yoo nani silkii banadhe dhuftee silkiin harkaa fuuti. Hilloolti jechuudha daa'imni isaanillee har'umaan dhuma guddaatti diraa barte. Kanaaf kana hundaa danda'ee tani. Warroonni immoo akkuma kootii mana ormaa keessatti hawasaa keessan argaa jirtan homaa miti jabaadha. Guyyaan kun ni darba. Guyyaa kana immoo dabarsinee guyyaan ofitti gammannu ni dhufa waan ta'eef jabaadha inni isiniin jedha abdiin kutinaa. Abdiin kutinaati jabaadha. Ani jireenya kiyya keessatti bu'aa baay'een dabarse. Namni immoo deebi'ee qorumsaan an qorame kan akka qoramuun barbaade. Ani ofii kooti qoramee bira darbe waan ta'eef namoonni na duubaan dhufan immoo barumsa narraa argatu waan ta'eef barumsa san dabarsuun narraa eeggama jechuudha. Kanaaf akkuma kooti biyya ormaa keessatti warri argamtan namni hunduu mana gubaa kan dhabe hin jiru hin himatu malee as ba'ee jechuudha. Hundi keenya mudannoo mataa keenyaa inuma qabna. Kanaaf warri yuutuubii qabdan bahatii madhamalfi warroonni isin duubatti hafan isinirraa barata waan ta'eef. Anis immootu wanta na mudate dhawaatan isinittan hima. Mudannoo koosan irraa immootu isinirraa barattanii irraa of eegda waan akkasiitirraa jechuudha. Kanaaf ani yeroo hin qabu yeroo haasa'uun hin qabne malee waan haasa'u baay'eeman qaba. Yeroo hin qabu kan inni hojjedhu kophaa kooti. Hojii hundaayyuu anumatu hojjeta. Kanaanu daa'imni xiqqoon hin jirti. Kan beektanii daa'ima isaanii akka daa'ima biyya keenyaati miti. Daa'ima biyya keenyaa yoo ta'e yoo lolteenis hin dhageessi waan ati hin godhin jettee san hin dhaabatti jechuudha. Garuu anas yoo ati itti dubbattee dhiigitti hin boossi waan ta'eef kanaaf jabaadha inni isiniin jedha. Akkuma jirtanitti jabaadha. Guyyaan kun hin darba. Guyyaan kun hin darba. Namni fayyaa qabu waan baay'ee arga. Waan tokko namaa gootanii namni sun immoo isin gane hin aarina. Gantuun ofiifuu gantuudha maqaan ishee waan ta'eef deemtes hin milkooftu hojjettes galma hin geessu. Maaliif kanarra hin jijjiirama jettee ati boru abdii kooti jettee irratti of gattee amanteetu si gane waan ta'eef innis akkasuma jireenyi isaa ani walitti qabadhe doo jedhu harkaa bitti naannamni akkasii sun jechuudha. Kanaaf warroonni mudannoo akka kootii qabdan of eeggannoo cimaa godhaa. Nama tokkorraa baradhaa. Yeroo baay'ee deddeebisanii nutti mannutti hin dhageenye. Keessattuu shamarran biyya arabaa yoo jedhamnu shaamadha nuti jechuudha. Shaamadha. Odoo namaafif ofii keenya baqnee dhumna. Odoo namaaf ta'an ofii keenya jireenya gaarii odoo hin jiraanne booddee sammuun keenya illee kan tuqamu baay'eetu jira. Dhukkubsannee bashitanyaa kan ta'anu baay'eetu jira. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Sammuu keessan eeggadha. Fayyaa keessan eeggadha. Har'a waan badee hin aarina. Waan badee yoo aartan kan fuuldura keessanii san dhabdan hawwii keessan gara fuuldura dheeraa san dhabdan kaayyoo keessan gara fuulduraatti karoorfattan san hanqatta waan ta'eef kanaaf waan badeef hin aarina. Waaqa kadhadhaa. Jabaadhati hojjedha. Hojjedha jabaadha darra yeroo fayyaa qabdan sana. Waanan badee mootu takka hin aarina. Maaliifan kana godhe jettaniif ofitti hin gaabbina. Baga gootanii qabaannan gootanii fayyaa qabaattee hojjettee argannaani kan namni harkasi eeggatu waan ta'eef borus hojjedhee tan argadha kan jedhu yaada san yaada malee har'a maaliif akkas ta'e jettanii sammuu keessan irratti dhiibbaa yoo fiddan lubbuu keessan irratti miidhaa yoo fiddan lubbuu yoo baate deebi'uu hin dandeessu. Garuu qabeenyi badee immoo yoo fayyaa qabaattee waaqa kadhattee hojjette dachaa sanitti argachuu dandeessa jechuudha. Ofirraa dabartee nama baay'eedhaa ta'uu dandeessa. Kanaafuu waan hojjettanitti maaliif kana goone ebedu maaliif kana goone jettanis takka naarina waan qabdaniifi kan harka namaa eeggattu yoomiyyuu kadhattuma taate harka namaa eeggatti. Atuu nama jettee waa gootee fi si gante waan ta'eef waaqayyoos immoo deemee milkeessu jechuudha nama akkasiisan. Deemee milkeessu.
galman ga'u odoo inni walitti qabadhe jedhu harka bittinneessa waaqayyo waan ta'eef waaqarratti dhiifadha nama akkasii hin beeka akkeetaa itti nu hojjennee fi nu hin beeka waan ta'eef waaqayyo sa'aatii rafnetti irriba gaarii rafneetii miti ciisee jinaatti keenya boqonnaa argatneetii miti ciisnee yaadan gubachaati maatii keenya hin yaanna ganama hojii isaanii akkamittiin hojjedha nyaata isaanii qursii isaanii akkamittiin hojjedha sammuu keenya kana yaada kanarratti akkasitti hojjennee finnee immoo deebinee amannee nama keenya qaama keenya bor nu jijjiira jireenya keenya jennee nama akkasii amannee tooniniin maallaqa keenyatti erginee namni sun immoo yoo nu gane baay'ee tokko namatti dhaga'ama baay'ee laphee nama cabsa garuu haa ta'uyyuu malee namni san godhee ofitti dhaarina ofitti gadditanii wanta hin taane keessa of hin galchina fayyaa qofa kadhadha fayyaan ka qabeenya caalu fayyaadha waan ta'eef har'a sammuun kee yoo tuqan qabeenya san fayyaa qabaattee hojjennaa fidde waan ta'eef qabaannan namaa goote waan ta'eef har'a fayyaa yoo dhabu biyya ormaa keessatti yoo dhukkubsatte miti bakka dhibamtee ciistu dhiisitti bakki dadhabdee teessee bayyanatti hin jiru bakki dadhabdee teessee boqonnaa fudhattu hin jiru biyya kanatti dhibamtee ciistee tooniin si astaamamuu dhiisiti kanaaf obboleewwan koo warri akka kootii gochi akkanaa sin irratti raawwatan takkan gaddina waaqatti dhiifadha waaqayyo hin arga waan ta'eef nuti shaamaadhaan dhaga'uus arguus dhabneeti miti waan ta'aa jiru nagarraa obboleewwan keenya tokko lamarraa barachuu ni dandeenya garuu nuti akka shaamaa sanii yoo nutti himan hin dhageenyu sun isan godheef kun isan hin godhu namni tokko miti kan jedhudha malee arguus dhaga'uus dhabdeeti miti shamarran biyya arabaa shaamaadha odoo namaaf iftu ofishiiti baqqee dhumti waan ta'eef kanaaf obboleewwan koo bakka jirtanitti of tiksaa of eeggannoo cimaa godhaa kan amanamu waaqa qofaa namni amanamu dhiisee jira garaa ofiitu amanuu dhabaa feexotti dhugan jedhanii mitiire nama amanina waan badeef immoo aartanii lubbuu keessan irratti dhiibbaaf fidina gantuu nama gantee ofiifiitti gantuudha waan taateef deemtee milkooftu ishiin abadan kaayyoon ishiinuma harkaa bittinna ati kaayyoodhaaf gaafa manaa baatu kaayyoodhaaf manaa baate waan ta'eef namni milkaa'anan hojjedhee jijjiiramaadhaaf manaa baate kan ati walitti qabatte siifan ta'a kana caalaa jijjiiramnee jiraanna jedhee tooniin har'a laphee keetu hatee qabeenya kee qabdu immoo si harkaa bittinneessi kan ati walitti qabatte waan ta'eef waaqayyoos akkasumatti harkaa bittinneessaan isaa walitti hin qabamu nama akkasii waaqayyo lubbuudhaan hin ajjeesu nama akkas godhu haqa namaa nama nyaatee nama galu waaqayyo lubbuudhaan hin ajjeesin jiraa isaatitti dhaabe waaqayyo waan godhu ilaaltan waaqatti dhiifadha hin aarinaan lubbuu keessan irratti dhiibbaaf fidina lubbuu keessanii yoo jiraattan waan baay'ee hojjettanii argattu ofirraa dabartanii kan karaarra taa'ee kadhatuufu gochuu dandeessu jechuudha garuu akkeetan baay'ee nama aarsaa gubattanis keessi keessan cabus lapheen keessan madaa'us obsaa guyyaa tokko guyyaa ofitti gammaddan hin jira waan ta'eef namni obsa qabu waan baay'ee arga hundaa jireenyatu nama agarsiisa namni lubbuudhaan hin jirre kan nu agarre kanayyuu hin argu jechuudha kanaaf fayyaa naa jiraatu garuu tokkorraa baradha bolaa tokko miidhama isaa yoo himate ishiin maaliif akkas goote ofii barbaaddeetitti ergite maalidha akkas hin jedhinaan arrabsinaa nama akkasii nuti shaamaadha shamara biyya arabaa kan jedhamne shaamaadha akka shaama sanii oduu namaaf baaqnee ifnu ofii keenya dhumna jechuudha kanaaf jabaadha bakka jirtanitti of eeggannoo cimaa godhaa viidiyoo kana warri dhaggeeffatan hundi keessan sheer walii godhaa waan dubbannu dhabneetii miti keessi keenya madaa dhabeetii miti yeroo baanee dubbannu hin qabnu kan jiraannu mana ormaa keessaa akka fedha keenyatti haasofnee dubbachuu hin dandeenyu akka fedha keenyatti barumsa walii dabarsuu hin dandeenyu malee odoo dubbatamee keessi keenya madaa baay'ee qaba jechuudha kanaaf jabaadha abdiin kutinaa hojjedha yoo hojjenne har'a boru jijjiiramne ofitti gammannee jiraachuu dandeenya wanta badeef hin aarina wanta darbeef hin gaabbina kan darbe irraa barumsa fudhadha akka fuulduraatiif kaayyoo keessanitti cimaati hojjedha ni argattu isiniif dabarti
Kanan isinin jechuu barbaada viidiyoo illee isinitti dheeressu jabaadha hin jedha jabaata sirriitti miicammalee xurii namarraan ba'e lataa kana jabaadhatti hojjedha abdiin kutina namni jiru waan guddaatti ba'a waan ta'eef jabaadha fakkeenya yoo fudhatan warroonni akka keenya hin hojjenna jedhanii biyyaa ba'anii meeqatu dhibamee bashitan nyaataa meeqatu fooqirraa darbatamee du'a meeqatu mana hidhaa keessatti dararaa argaa jira kana laalati abdii godhadha ofitti naarina obsa godhadha isaanis akkuma keenya bar hojjennee jijjiiramne gammannee galla jedhaniiti malee har'a mana hidhaa keessatti feestaala uffannee toonii hin dararamnaadhaaf manaan baane gaafa manaa baane carraadha kaawwantoon nuti mootu fayyaa qabaannan hojjennee lubbuudhaan jiraannan hojjennee toonii gantuun har'a namatti maxxannee karaarra nama gorsiiste waan ati guduuffatte harkasii harkaa bittinneessiti waan ta'eef kanan aarina deebitaniituma guduuffattusi humna qabdani yoo ta'e fayyaa qabda yoo ta'e in hojjette har'a gaddine humna sof dhoowwine fayyaa sof dhoowwine hojjenne mootu boru dararaa kana caalurra itti kufna jechuudha maatii keenya illee laphee madeessina jechuudha intalli xiyya akkas taate biyya ormaa deemtee akkana taate namnis karaa nu dhoofu isheen barakkatti biyya ormaa deemtee akkasaan taate sani kunis sammuu keenyatti bagaafata jechuudha har'a waan badeef hin aarina obsa godhadhaati hojjedha isiniif dabarte kanaaf jabaadhaan isinin jedha warroonni viidiyoo kana ilaaltan sheera dongoon akka biraan hin dabarre warroonni maatii koo taatan sheer laayik naa godha warroonni maatii koo ta'an immoo yuutuubii koo sabiskiraayib naa godhaati waan baay'eetu jira mudannoon koo waan ta'eef narraa barattu jedhee abdiin qaba kanaaf jabaadha bakka jirtanitti waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u qalbii nuuf haa kennu tiksee nuuf haa ta'u waaqayyo maatii keenya biraa akka nagaan baane akka sammuu nagaatiin baanetti sammuu nagaatiin maatii keenyatti nu haa deebisu maatiin keenya nu dheebotu akka har'a karaa deemtuun gandaa karaarraa nu gorsiiste nu gantu kanaa miti maatiin keenya nu dheebotu akka bishaanii akka hamaa keenya dhagawamaa keenya arguun barbaadanii isin jabaadha isiniin jedha waaqa kadhadha waaqayyo hunda keenya akka biyyaa baanetti nagaan maatii keenyatti sammuu keenya nagaatiin qaama keenya nagaatiin nu haa deebisuun isiniin jedha nagaan naa tura viidiyoo itti aanu nagaan dhufuutti baay